rakkoon hin jiru isaanumaatu jaarsummarraa na hammase malee dhimma kana anuma harkaa qaba hordofumaatuma jira achuma keessaan taa'ee hordofaa jira. Yoo jettanii rakkoon qabu niin bu'aan hin jedhe rakkoon qabu na keessifan. Laa yoo fedhante jettanii miti isin atirsiifan garee tokko jechuu jedhe malee dadhabbii. Homaa rakkoon qabu bakka siifan eegatii silaa osoo foolollee godhanii fi minaamin barbaadeni. Siifan dhugaa baay'ee jabdudha nama yeroo siifan hin ammallee akkaawuntiin haaramuun ka siifanii miti bakka hayi. Namni rakkoon qabu. Naannoo Bajangani itti fufaa mi'uutu godhadhu bakka Muniiro rakkoon qabu. Eegatii sinaa Muniiro. Yoo barbaachisaa ta'e siifan ol baasii nan lakki waa gabbuu anas. Siifanii miti deemu ijoolleen bajangeette kama lakkotoo tokko bareedaa jiru nama diidama qofa qaba siifanii miti rakkoon. Siifanii beerra gubanii isallee siifantu banate amma. Akkaawuntiin amma yoo honnoo jedhu saniif nu adamuun ol bakka keessa hin galchina eegatii siifanii. Siifanii fooloo godha. Ana jedhaarti yalla abdii itti fufika abdii itti fufi dadhabne bar abdii maal taate too artaa bar siifanii fooloo godha. Xiqqoo siifaniin jala hin bu'aa haa isin galtu isin dubbadhaa jala taa'ee caqasaa. Siifaniin akkaawuntiin hin galchu nama diidama qabdii obboleetti yookiin isin hunduun irraa duudha maal abbaa dubbii nagoota sila ebaluun galchi ebaluun dhiisi nuti ka barbaannu haqa siifan dhufte sin gurshitu muniin dhufe sin gurshu haqate si barbaadu ta'aa jira namu warra haqaqee si barbaadu as jala kun haa ta'u kun haa seenu gassi nama sagal seensisa alhamdulillah karaamati yoo jette siifanii warra sirri jirtan guutuun keessan bakka biraatti fixachuu dandeettan. Mina gabaa jene maal na quuteessan akka ilmoo dhaba ana maal okumuun Ustaz Abu Yahya Sheikh Abdul Rashid yoo dhufanis yoo dhufu baatanii tamma galanne yoo jiraatan haadha geeffatanii isaan keessaa kun namni lamaa dhufee as keessa jiranii Maamman Nuureetii fi Kiyyaan damee jaarsolee gama sanii irraa as keessa jiranii nullee gama kanaa kun akkuma argitan dhufnee as keessa jirra amma waanumarra geennee fi waan argitaniittanii harkaa qabnu ummata kanaan geennee akkasitti ummata kana bira gadi buuna jechuu barbaadeetanillee akkuma isinitti malu daqiiqaan irraa deeme mee maal jenna Ustaaz Abu Yahya wama dhugaati abdii kiyya mee maarree waan dhugaati isintu na dura jira mee waan dhugaatan lafa kaaya waan irra geenne lafa kaaya dadhabbii guddaa qabdani marree amma jara kenna isin barsiifne isinirraa dubbii fuuneef isinit deebinee dubbii isin nu kennitani akka jenne sani guyyaa lama muusadii irra bullee laalaa turre waan laalle keessatti arraba isaanii irra dhaabanne kamicattiin 128 jettellee kammoo deebi'aa ji'a 5 jettellee laalle kammoo deebi'aatiniin gartee doktorummaa hojii kana gartee egas immoo anatu barsiise jettellee laalle nuti jaarsi waan sila gartee egas immoo jarra qorannee keessaa arganne keessaa gingilchinee akka jaarsaatitti jechu akka jaarsaa mul'atetti rabbii fi dhugaan jirtu gartee egas subhaanallahi rabbitu beekaa bakka dhugaan jirtu rabbitu beekaa waan jiru gartee egas immoo gingilchinee laallee nu jaarsi walit dachaanee bakka kana araarsinaa ka kootii san jirullee gadaa bu'uu ka gartee egas dakana jirullee olaa ba'uu jennee ji'a sadii amanuun hin argame milkiin ji'a sadii waliin dalagne jedhee ji'a sadii sanirra dhaabannee waan ji'a tokkoo herrega akkaataa gartee egasii gaafanne baay'eedha gaafin kuni gartee baay'ee nu amma ta'aa ture mataa waliin nu dhayaa ture oloofaa turre gadhoofaa turre jaarsa gartee egasii immoo isaanif dhiyaatu ka biyya san keessa jiru kennineefi jaarsi sun gartee egasii immoo waan qoratu qoratee nuttiin deebi'ee qormaata jaarsaa kanattillee kuufuu dadhabee dubbiin hurri nammartee jennaan hurrii kana ofirraa baasuuf jedhee waan micattiin himatte irra dhaabadhee murtitti seene jedhaan. Hayyee arraba jaraa irra dhaabadhee arraba jara lamaanii irra dhaabadhee murtitti seenee murtii gartee itti seene kana keessatti waan gartee egas immoo
wacii keessaa baasee waa hunda keessaa baasee wanni ji'a tokko 30 kana murteessee 30 kana ka ji'a sadii silaa ji'a tokko bulii 15 illee waliin herrennan jedhan herrenni sun lafa bu'uulleen argamee jira. Herrenni isaa waliin herregaan ka gartee isiin ji'a tokko jettee inni ji'a tokko bulii 15 jedhee herrenni suni bulii 28 nama birrii 38 herreganii 38 san keessaa waciin bahe mijattiin 8,000 waciin bahe 8,000 kun kaasharii kenna horii kenna jettee himattee horii kanarratti milkiin horii kan addaan nu baasuu dadhabe dhugaa dubbatuudhaaf mijattiin risiitii illee itti qabaa jettee waan gartee gasi hunda milkaadhaan lafa keettee jennaani arrabni mijattii kun dhugaa ta'uu nu argamee jennaan bakka 30 kanarra murteessinee waan ji'a hafeellee ji'a sadii kana walitti herrennee 60 goone jechuudha. 60 goone 60 isinii gabaabsaa raabee kaa'uun qoranne baay'eedha. 60 kanarratti hin araarsina jenneen nu jaarsi walii galle. 60 kanarratti hin araarsina jennee waan ji'a sadiitii beekaa hin araarsinaa horii gartee haa kafalu milkiin jennee 30 kana horii milkiin haa kafalu milkiin gartee yoo kafaleetiin hin jedhe mijattiillee hin kadhannaa mijattiillee ka ji'a 5 illee nu haa dhiiftu 128 ka jettullee nu haa dhiiftu ogummaa barsiise jettellee nu haa dhiiftu asirratti milkii kadhanna jennee milkii waamnaan milkiin didaa oolii gidee 2-3 itti deebinee wal jala tarree kadhannee 30 kana fudhe nu sadiini qoodaa jedhe. Akkanumaan 60 kana bakka 60 kana nu sadiini addaan qoodaa jedhe. Haga kadhanne akkas nuun jedhee jennaani mee amma milkii jenneen mijattii tana kunoo gartee gasi waa baay'ee miine kumni ka isiin himatte kunoo gartee gasi immoo 28 kanallee gadi buufne ji'a 5 himatte ji'a 5 kanallee gadi buufne ammallee deebi'iitii gartee gasi immoo tuyyu ogummaa kanallee irraa dhabamsiifne mijattii tana ammallee deebinee waan kanallee qixxeetti yoo qoodne dhugaa rabbiitiif nuu hin ta'u horii asiyaasii jenneedha. kadhannee irraa dhabne dadhabne milkiin as keessatti gaafa duraallee nu arrabse kalee galgalallee nu arrabse arrabaan nu tuqe hirrifanne bakka kanatti silaa milkii itti gangalannee kadhatuu turre milkiin nu tuqee jennaaniin milkiin kun maa nu arrabse yoo dubbii kana gara malee itti muraa jiraanne jaarsa biraatitti dabarfadha qooyi baabaa kee qooyi waaqoon kamaaliitii miti haalama keessatti akkamitti ati bichaan akkana bareedu kun akkamiin waaqoo jetta waan ofii dubbatte namana kijibda dhala nam murtannuun hin jenne abboo ati bichaan akkana bareedu kun akkamiin waaqatta waa hunde yaafi ana abu yahyatu dhara sirra kaayaaf akkanatti waaqoo jetta abdiin amma miyuuti qabadhu milkii isaan waan barbaadan dubbachuu qabate miyuutii qabadhu dubbate. Kanaaf dhagayaa jara keenya isin dhagayaa ani nama wallahi billahi kabaja micaa xiqqaallee micaa kana ga'u kana dhiisaati jennee amma inni nu tuqee jennaan micaa kun akkana nuun jedhaa nu isaaf dadhabaa jirra dhiisaa bakka eega inni dide maal si wayya jennee gaafanne jaran maal si wayya maaltu si barbaachisa milkii jennaan milkiin kakuun na baasa jedhe kakuun si baasa kakuun na baasa hayyee micatti hin waamna micatti birrii hagana si argine qixxetti isinii qoonna jennaan micattiin waan amma nu dura sodaanne kana gan nutti anattante birrii 110 haati manaa isaatu amantee jirti miidiyaarra amante 128 isinii qabe ammallee deebi'eetiin ji'a 5 isinii qabe ogummaa kana guutuu isinii qabe akkamitti kana naa jettaniitiin amma birrii gadi maaliin maqaa tokko nu kolfite. Asli kiyya miyuutii نيو لا تبغاش تشوف النيو ديجا الشيت اوكي تعرفين
مجتين جنان آخرة كلاس مجتين أن بربادوين جتة مجتين إن بربادوين جتة ماري أتقون جنة جارسي ولد ديبنه دبي بالتلفون الديبفنا كسيسون لي ديسون لي أمة الرافون الديبفنا جنة سنتين دون هن كسيفنا لجتنو هودا لكن كسيفنو مجان كون اللي كنا مجتين تون اللي تهنا ورين غرتي غسيمو الفيغي والبرري غدي برري ملكي برتي وريني رغا قبتما نبي رنجرو كجرو نوما سيسون دندن رغا دبتودا نبي رنجرو كجرو رغا متيكو فيدون دندن ملكي مجتين وان هجتو وان دلغدو هند دبي غرتي تكا كجيبان قمنه كم اكا ميديا رد دبتو سن تنتناتو تجچو كناف كنر دابنه كنا مرتسنه متا راسين واسر كاجرا دجارسي سيبل جرا كونو جارسي edatu هفتو دبتو ulfaadha Abu Yahyaa kiyya wanni isin dubbatan waanuma achirratti argannee fi namni miyuuti irraan ka'ina hawwi atillee miyuuti qaban waan guyyaa sadihi guyyaa lama guyyaa sadihi teenne kana dadhabbii guddaa qorannoo fi qo'annoo guddaa cokamee qaan haga achi keessa sadarkaa namni dadhabee rafuu takka keessa geennee erguma hagana hunda teenne erguma hagana hunda dhabne itti milkoomne milkii ajaa'ibaatiin isinit deebine jechaatiin turre malee milkii dhabne bifa amma isin nurraa dhageeffataa jirtan kanaan isinitti deebine jennee takkaallee hin yaanne. Namaafillee jaarsummallee dubbachuun haquma jirtu namni haaluma kaleessa ambaatitu jaarsummaa walii ta'a. Namni dirree kana gubbaa fuudhaa gadi naa bu'a. Dirree kana gubbaan naa laalina. Wanni naa laalamtu lafarratti naa haa taatu jecha onlaayina kana gubbaa dubbatillee mucaa kana kunoo keessina foo jiru kana nullee waan san ragaa godhannee maarree as gubbaatti ilaaluun hin taatu. Haala nageenya kiyyaatiifillee gaarii miti. Baajataa yookaan ammoo waan dalannee kana takka lama jedhee risiitii isina foo qabaa as gubbatti mun gaarii miti lafa gadaa buunu jennaan mee waan kana lafa gabbuuf namaarree wanni gaarii lafumatti jennee fuunee lafa gadiin bu'an. Haaluma lafa gadi bu'anneen ammootu akka qilleensarraa sana osoo hin taane lafarra nuu qajeelti jennee waan itti amanneef. Ammaan kallattii maawwanni jechuu barbaade mucaa kanallee waan gaafanne qoranne qabnaa mucattii kanallee waan gaafanne qabna. Nu'uu warri jaarsaa wanni as keessatti hubachuu qabdan himata mucattiitii fi himata mucaa wal bira qabnee laallee dhugaan arraba abbaa irraa bahu nu qaamaan gurbaa kana bira jiraannee baajata isaan beenu mucattii tana bira jiraannee baajata jaraan beenu. Haqa jala jidduu lamaanii jiru eenyu beekaa rabbii aalamaa guyyaa jum'aa har'a qofatu beeka. Nu ammoo maal laalla warri jaarsaa haqa isaan dubbatan arraba isaanii irra dhaabanneeti. Mammaaka hedduu itti mammaakaa turre gurbaa kana. Itti mammaayinee bareechifne silaa namni jarana yeroo tokko tokko dubbiillee fidanii humnaan afaanitti waliin cuqqaaran. Buddeen afaan nama kaayan malee dubbiillee afaan nama hin kaayan. Himata wallaaltee hayyicha abaarte bitata wallaaltee gabayaa abaarte san dirasii mammaakaa turre. Gaafanne mucattiillee gaafanne mucattiillee bifa tasgabbii qabuun haqni kiyya kana jettee takka lama jettee tarreessitee himti. 1,128 himatte takka jettee lafaa kaafteetiin isallee qomarra qaban nu warri jaarsaa 1,128 ta'e achi ol ta'e isiif rabbi beekaa isaafis wali beekaa jecha nu warri jaarsaa maaliree himata isii fudhanna. Himata gurbaallee fudhanne achirra dhaabanneeti jecha nu gaafa ji'a tokko keessatti ji'a tokko bulii 15 keessatti 2,600 ka'umsa lafaa ka'anii eegalanii 38 dalagamu barreeffamaan qabannee galiin yookaan ammootu wanni hojjetame hamma kana gaafa dhufu galiin achirraa argame hoo hagam tilmaamni baajata dalagamee lafa jiru hoo hagam ka jedhu achirra dhaabanneetiin maarree eegaa akkas ta'e isin ji'a 5 dalannee himatte inni ammootu ji'a 3 dalannee himatte nu jaarsee ammallee qabxii tana keessaa fudhanna taan keessaallee qabxii fudhanna achirra dhaabannee maarree 1,128 mucattiin himattu horii guddaa kana fuunee har'a isatti hin seenu ba'aa kana yoo itti feene jalaa ka'uu hin danda'u horiin kun jira lafa jiraateellee galchuullee hin danda'u maarree maal goonaree akka raachin duune akka bishaan hin guune akka raachin duune jedhan sani mucaallee dhugaa fuune mucattiillee dhugaa fuune jidduu tana lamaanin murteessine jennee walii galle. Jidduu tana lamaanin murteessine jennee walii galle. Haala kanaan finnee oofnee
kuma dhibba tokkoof 28 achuma dhiibnee kuma 60 irra walii haa gallu jenne. Horii salphaa kuma 60 jechuun akka eegalanii fi akka himaansa isaaniititti. Akka gurbaan kun nutti mee ka'umsa lafa kuma dara 600 lafaa ka'aniitiin baatii aganaa keessatti horiin aganaa dalagamuu cheekni eega bar'e wanni eega bar'aa risiitiin babarraa'ee tarreen galeetiini achi keessa galiin argame hagana eega jedhame. Horiin kun lafa jira. Qabeenyi kun lafa jira jecha achira dhaabannee maarriin murtii hamtuun kenninu. Kuma 128 lafa kaa'in jennu kuma 60 lafa kaa'e jenna jennee walii galle. Jaarsonni achiillee kun as keessa jiran cinaan kadhataa turan. Tole jedhe. Dadhabe jettee itti kadhatta. Jarana dubbii garii dhoossaalleen barbaachisu walumatti maa deemu wayyi. Dadhabe jettee itti kadhatta. Amba kana qabda. Jaarsonni siif jecha qaqamani. Jaarsonni kun siif jecha as gubbaa guyyaa aganaa turanni. Tole jedhi lafa kaa'e jechaa jaarsonni achiillee waan dubbatan waliin dubbatan. Nusanuyyuu mucattiin duuba murtii kennine malee mucattii bira teennee mucattii ubbira kennee murtii ittiin kennine kuma 60 kana. Mucattii ubbira gadi baafnee isa ubbira kenneen. Obboleessoo maarree sana sitti argine nuu warri jaarsaa wanni as teennee fi arraba kee ilaallee arraba mucattii ilaallee dubbii jirtu murtii si kennuu fi murtii si kennine tana nurraa fudhatu. Kuma 60 sitti argine kuma 60 sirra kenne lafa kaa'e. Haqaa haa taatu haqa maleeyyuu haa taatu. Nu warri jaarsaa haqa irraan beennu. Haqa jirtuun haqa arraba keessanirraa arganneen tana lafa kenne tana tole nuu jedhu tole hin jedhu hin dide. Maarree atta didda latti kumni 60 wanni jedhamu hin jiru. Nama sadii walii hojjannee jedhe. Gaafa jaarsummaa irra wanni as keessatti illee hubachuu qabdan. Gaafa jaarsummaa kana onlaayina kana gubbaa gadi buufnu nama lamaaf jaarsummaa fuunee dhufne malee nama sadiif jaarsummaa fuunee dhufne. Wal dhibdeenee dhufee nun jiddu milkii fi hawwii jiddu malee milkii fi haadha manaa jidduu wanni haati manaa milkii nutti himatte hin jiru. Jidduu kana keessatti nama sadiif laalla jaarsummaa jennee gadiin hin buune nama lama qofaaf laalla. Nu akkitti ilaalle haati manaa milkiitii fi milkiin kiisii takka jechatti ilaalle malee haadha manaa milkii adda baafnee jaarsummaa nama sadii fuunee hin buune. Nama sadiin illee gargaritti adda qoonna jennee illee akkasitti illee murteeffanne. Kanaaf haadha manaa tan achuma dhiise. Tasii fi si jidduu jiru murteessaa jirra kuma 60 lafa kaa'e jenne. Kuma 60 lafa kaa'u bakka sadiitti addaannaa qooda sanuuyyuu haqa malee nama murteessaa jirtani haqaa miti lafa naa kaayaa nama sadiin adda akka qoodamuun hin jedhe. Jennaan lakki abboo nu kuma 128 jedhameef ji'a 5 iyyuu hin fuune. Ta fuune ammootu tana hoodhu jenneeti lafoo qabne hin dide. Maarree mucattii ol deebifne nu. Mucattii ol deebifnee kuma 60 si argine jenne. Yooma kuma 60 iyyuu si argine jenne san nutti kolfuu eegalte mucattiin. Karaayin kolfanii seeqatan jedhani mucattiin nutti kolfuu eegalte. Adaa'isii yoo sanuyyuu kuma 60 sanuyyuu akkamiin na argitan jecha malaa kolfii isii qabe na fakkaata. Hayya jennee sanuyyuu nu 60 sanuu nurraa fudhattiif hin fudhattuu nu sunuu kadhaa biraati gala sila. Maarree kuma 60 argine kuma 60 kana bakka sadiitti addaan akka qoodnu arganne bakka sadiitti addaan isin qoonnannaani kolfa boo'ichaa nu kolfite mucattiin. Kana dhiisaa jette. Yoo tarbii taate malee tanamaan taatu ani waan kana fudhuu nun jette. Hin fudhu nun jette. Maarree isaanillee kuma 60 kennituume hin kennu. Maarree nu jaarsa ergama dhufne jaarsummaa bakka nu buufatan malee haqa jara kanneen lamaanii isaaniif rabbitu waliin beeka. Nu dhugaan jirtu fuuneetiin dirree onlaayina irraa fuuneetitti jaarsota onlaayina gubbatti yoo san hoodhaa jedhanii nu kennanitti fuunee deebifna. Maaltu si baasa jennaan. Maarree kuma 60 natti hin jirtu haqa tiyyaa miti narra hin jirtu jette. Maaltu si baasaree bakka kana jennaan ana kakunda baasaa nun jedhe. Maarri si kakachiisuullee haqa itti hin qabnu. Bakki itti kakattullee yoo kakatte warri onlaayinaa si kakachiise si dhiise isaan jirti. Isaanirraa fuuneetiin waan irra geenye fuunee manguddoo onlaayinaatitti deebifna jennee bifa saniin qabannee dhufnee waan gana geettu tana gaafanne tanarraa arganne tana gaafanne tanarraa dhabne kun nu hoodha warri onlaayinaa asirratti yoo gaafii qabaatan nu gaafadha yookaan ammoo jamaal godii waan itti dabaluu fi jaarsonni achi waan itti dabala yoo qabaatan haa dubbatan. Asli komantii bananii. Komantii warra aljalaa kanatu beekta nama arraba kanaa fi wannoo miti ka wallola jira lamaanii rakkoo miti arrabumaaf rakkoon qabu sanumaaf. Warri jaarsonni Dubaay wanta nafastan qabdanii mucaan keenya nu harkaan ba'u ufiin hin buluu warri jettanoo waa tanaffataa qabe.
Asliki ya laali ulfaadha warri Dubaay nu jaarsa jennaan gartanii deebi'eettini warra Dubaay isin soqani nuun jedhanii ituma gaafa nu fidanillee nu fidani. Akka dhufnetti illee gartee deebi'eettiniin waanuma abbaan dubbaturraa fi waanuma gartee deebi'ee argiturraa haqa qabrii ta'eetiif dubbatta. Nutti immoo waan dubbanne kana gartee akka Dubaayitti sosuun ta'in jaarsa walumatti namni hundinuu gartanii deebi'eettiniin wal jala qabee dubbate. Ammaan immoo wanni dubbatamee sila amma gartanii deebi'eettiniin jedhe kuni uuman hambaa kaleessallee didaan kamii amanaan kamii waan jedhamtuudha. Isii tan ammoo gartanii deebi'eettiniin nu kalee gartee deebi'ee didaa kanallee in kakachiifna jenne kakuu kanarra geennee gizee san kakurratti dhaabne. Yoo kakurratti dhaabnee jennu kakuu bakka irraa fuune qabna bakka irraa fuune san ittiin deebi'annaa jennaan gartanii deebi'eettiniin as finne manguddoon kaleessa gartee deebi'ee bakka irraa fuune jira jedhanii. Jennaan gartanii deebi'ee waluma mariin gartanii amma wayita kana irreega kana waan nu gartee jarri kun lamaan wal amanaa hin taane warri jarri lamaan irratti wal amanan 38,038 irratti wal amanan kuni akkaataa wacii wajjiin waan jedhuun waan sanillee gartee deebi'ee likkii sa'a tokko guyyaa tokko guutuu irratti fudhannee nu gartanii deebi'eetiin waan kana irreega godhaa oollee irreegni kuni wal'aadha garuu qabrii jaraatii fi nu qabriiteen nafi garuu immoo jarri kun lamaan irreegan beekanii beekka gartee deebi'eetiin irreega kana nu godhanii nu irreega kana godhaa turre. Kuni qabriiteen nafi gartanii deebi'eetiin immoo nu hojii keenya godhannee waan san akkasitti xalallee gaafa bu'aa waan sanii asiin baanu gartanii deebi'eetiin immoo ka himanni isin waan onlaayinii kanarratti hangaafa sanillee yoo kiyyaan jiraatin beeku ani. Gaafa online illee dhageenye illee agarrellee himanni gaafa online irraa haa dhaabatu kama gartanii deebi'ee afaan asirraa gartanii dhageenye irraa dubbannaa jennee waan zallaalle kun ilaallee yoo jennu kana waan kana gartee deebi'eetiin jennu amma kana lamaanuu dadhabnee akkuma ustaaz aboyaayan jedhanii gartanii 60 jennaa itti qabnaa jennee nu akka jaarsatitti walii galle yoo irratti walii gallu 60 kana maarree fudhadhe garuu immoo gartee deebi'eetiin qoonni kun nama lama hin ta'u yoo nama sadi ta'e malee ka jedhe obbo Ifnaani. Milki. Agartanii deebi'ee maarree amma nu akkatti isin hin dhiifnu ka jedhee gartanii deebi'eetiin atis isiinis gartanii deebi'ee dhugaa keessan rabbi beekan nuti immoo wanni halkanii guyyaa haga kanallee nu ol taatanii miti. Nullee isinitti miidhamnee jennuuf hin ta'u ka jedhee ufiifuu dubbatillee wayita sanittis anaayyuu. Waa'ee kanaa dubbatte komentii sin jala isin kakachiifna. Akkanumatti bashannanaa booda wal argitanii rakkoon qabu waan rabee dhaqqabdani. Ayyee tuufa. Isin kakachiifna isin funyaa akkanatti gartanii deebi'eetiin immoo maqallee wal balleessitanii taatanii fujaan namuma tokko gartanii deebi'ee as keessaa kaafti jennee yoo naani bakka fuune qabnu isii bakkaan kennaa mana kabajame ijoollee qoya arraba hin dhaqqabdanii nu amma nama gurda as ta'aa jira. Hidhaa kaani warri komentii haasaya hidheera. Warri komentii gargarii barbaada. Itti fufi maama. Dhiisa kanama arrabsillee maal gatiin argata inshaallah. Akkasitti gartanii akira waan kanaa bu'aa waan kanaa bakka fuun irraa qabna gartanii bakka irraa dhufneen qabna bakka kanaan geennan tajaarsati jaarsi gartanii deebi'eetiin immoo amma bu'aa waan kanaa asitti waan godhu hedduufi waan gartee kalee irraa dhufee akkanaati haftuu kiyyaan itti guutaa irreegaa fagoo keessa yoo deeman immoo akkaataan irreegaa beeyta geeyba. Yoo irreega kana amma si ibsuuf yaalu sa'aatiin hin dheerataa wanni warri kuni jedhu kumni haganaa bitamee kumni haganaa akkanaa waliin jedhan kuni gartee deebi'ee burcuqqoo wanni ittiin bitamee kana ka burcuqqoon kun ka keessaa bahu kana ka qorichi kun keessaa bahu tootaalii waan kana himan. Tootaalii wanni kanaa gartee deebi'ee gaafa kun gartee akka faraa'ida akka zakaa keessaa as fuutee jettu wanni keessaa hafu wanni keessaa xalalamu waan xiqqoo. Kuni qabrii jaraati nu gartee deebi'ee waan ija kennan agarree bira teennee qabrii teennaaf gartee deebi'eetiin hin dubbanne arginee asiin deebi'eetiin nullee aga jaarsatitti akkuma reefustaan jedhan wal qorree dhugaan jirullee nullee gartanii deebi'ee biyya tokkollee haa jiraannu malee namni gartanii deebi'eetiin yookaan yoo magaltee akkanaa kana fa'aa wal argaayyu.
waan san akkasitti gartanii deebi'eetiniin laallee akka laalleetti gartanii deebi'eetiniin immoo nullee akka irraa qabsataatitti illee akka nama biyya tokko wajjin jiruutitti illee akkam nu harkaa baataa fi gartee deebi'eetun immoo ta gartanii bakka irraa fuunetti yoo deebine laalluuta jennuun gartanii asiin dhufne tuni haftuu kaakiyyaa fi Jamaal illee bira jira. Bareeda waan jiru jaarsonni gama lamaaniitiyyuu ibsanii jiranii qajeela waan irra turree waan kana akka gaafa san onlaayinii kanarraa gadi fuunee gadi hin buune obboleessi keenya gaafsaniyyuu ani waan dalagaa kiyyaa guutuu as gubbatti himuu hin danda'u biizinesa kiyya as gubbatti baasuu hin danda'u jedhee jennaan lafarra gadi hin buune jennee abdii hukumeeti abuyyaa yaa'ana fuuneeti waan kana gara lafaa gadi hin buune jechuudha. Haganaan guyyaa qabanneetiin isaanillee maanguddoota fidadhu jenneeni innillee maanguddoota fidatee akkasitti gama lamaa walitti dhufnee waan kana haga wal waqaraa turre namni amma as keessa jiru kun ni beeka. Akkuma reef dubbatame san argitee waan kana yeroo haasoin nutti namni wallahi salaata ofii gatee dalagaa gatee hirriba dhabee namoonni gurguddaan wallahi onlaayinii keessa ta'an nu harka muga waan kana irratti. Wanni waan kana goonee namni marti dalagaa ofii itti dhabeeti yeroo ofii itti dhabee irratti ijoollee tana walitti fayyisuuf. Ummata kana ijoollee tanii lamaan haqa qabu laallee haqa isaanii galchineef yoo dandeenye walitti fayyifna jennee akkasitti namni martinu waan kana irratti dalagaa turre jechuun wal adda baasnee gaafannee isii gaafannee isa gaafannee akkuma reefu gama maraayyuu dubbatame dubbiin isaanii akkaataan jaarsi yoo waan tokko muru bira jiraatee hin argu jaarsi arraba ati dubbatturra laalee waa mura. Kana arraba isaanii lamaaniitu laalleetiin kaan ol fuunee gaffuunee waan kana jaarsonni walii dubbannee jara gaafannee kophatti baafnee gaafannee coknee gaafannee kaan gabbuusnee kaan ol deebisnee gaafanneetiin waan kana nama jara lamaan irraayyuu dubbii eega xuuxannee qulqulleeffannee jenne gama murtiititti deemnee jechuu jaarsi. Akkuma amma reef dubbatame kana ji'a tokkotti amma dubbiin mucayyoon ji'a tokkotti birrii 38 jette. Obboleessi keenya Dr. Ifnaan inni ammoo abbaa Ifnaan ji'a tokkoo fi bulii 15tti birrii 38 dalaynee jedhe. Mallaqni kun maali jennee gaafanne jarana. Mallaqni kun mallaqa akkamitti dalagamee mallaqni kun mallaqa lafaa qabdammoo mallaqa yookaan ammoo tiyyuu qilleensa gubbaa jiru moo jedhee jaarsonni wal darbanii mallaqni kun guyyaa lama fudhate mallaquma 38 tan adda baafachuudha. Maali jennaaniin baay'ee nu dhibe bakka mallaqa 38 kanarratti. Mucayyoon wanni dalagne 38 dalagne gaafa jalqabnu 2600 eegallee jedhan. Achirraa eegalleetiin birriin ji'a tokkotti 38 dalagame kana jedhan. Mucayyoon ka jette 30 kan galii agartee profit yookaan bu'aadhaa jette. Obbo Ifnaan ammootiyyuu 5,000 bu'aadhaa jedhe gaafa jalqaba guyyaa jalqabaa wajji haasoyne jechuudha. Kun ammootiyyuu wacii ta'ee wacii guyyaa irraa waa binnuu jedhe. Bakka kanatti ragaa nuu dhiyeessi jennee itti deeminee gaafanne waan bittaniin kana namni tokko yoo agartee biizinasa dalagatu asliin birrii 5,000 yoo fuudhee amma manaa bahe yoo biizinasa suuqa qabaate waan bitu san wayita bitee deemu san guyyaadhaa fi risiita wajjiin barreeffata yookaan nagahee waliin waraqaa irra barreeffatee kaata. As qabaa jennee waan kana ka barreessa waan ittiin bittan kana hin arganne waan kanallee. Kana irratti ilaalla. Ammallee wanni birii gaafa osoo nuti dubbii kana isinirraan fuudhin ani keessan jedhu gaafsan abdii hukumee faati gaafa nu dura laaltan maal jedhame risiita fidee isinii dhufaa jedhe gaafa lammatu mana keetis seenne asli risiita fidee dhufaa waa jedhe gaafattanii ennaan risiinni gubatee jiraa jedhe
Kompiitara keessa ji'a tokko caalaa taa'uu hin danda'u ni gubatee jedhe. Hayyee jedhame gaafa lammataallee risiita qabadhee dhufaa jedhe. Jaarsota keessatti jechuudha. Risiita qabadhee jaarsotallee dabaladhee dhufaa jedhe. Gaafa kanallee risiinni gaafa kanaa dhufe risiinni kun hin jiru jedha. Risiinni ji'a tokko bulii 15 yookaan ka ji'a tokko suni ni badee waan jedhutu ka jechuu kaleessa jechuu amma kaleessa kun. Risiita sanniin gaafa dalagaa san ji'a tokko bulii 15 cufnu irraa tarsaafameetiin darbameetu gad dhufe jechuudha. Bakka kanatti guyyaa sadiin waa'ee risiita irratti dubbii wal dhoyti. Waan garagaraati. Kanaa ol baasnee gabbuusee jaarsonni waan kana laalee waan amma jedhamu kana murteessinee isaan akka jenneeni mucayyoodhaan akka jennee mucayyoon ani lakki waan kanayyuu hin fudhadhu jettee isiyyoo don gaafatiin ka ji'a 5 himatte ka ji'a 5 irraa ji'a 2 gadi buusne jalqaba oddoo wannan jedhin ifnaan waan ji'a 3 nu amane. Isin ji'a 5 himattee waan ji'a 3 kana hin amaneenni ji'a 3 waliin dalayne. Duuba ka ji'a 5 mucayyoo irraa ji'a 2 dhiisnee ji'u 3 kana qabne ka birrii 128 dhiisnee 60 goone akkuma reef ibsamsanitti wanti kun deemee dhuma irratti in fudhadhuun dhufe gama lamaanii jennaaniin hayyee maarree dhute dubbii tana bakka fuunee qabna jaarsota irraa fuunee qabna dubbiin battala qabdi battala deebisnee achirratti warri onlaayiniirra jiru isin kaksiisee waan danda'ame walitti isin fayyisee isin haa fayyisuu jennee finneetiin as dhufneeni jedha kunoon. Galatoma kiyya waan jettu qabda daqiiqalee dheerate. Okay, gabaabseetuma daqiiqaa akkamitti dubbadhash. Kiyya waan kiyya kenne irratti gaddeef. Hin dubbadhu haasa'uu fi miti. Dhimma kana namni itti lafee Abuyaayaas Jabaal Goddii waan waliif fidee sifanii ani irraa hin bu'aa biliis sifan ol naqi. Isii ol naqi. Isiitu guyyaa sadii lafee haadha sinqeedha. Isiin tolti nama biraan dhageenyi ol naqi sifan. Difama. Si gaafannee tarasaraa walii gootan jennaan barate. Nama bakkaanii bu'aa rakkoon qabu sifaan rek. Haqa qabdi hunda qabdee nama akkanaa jabduu kana jabeessuu qabna. Guyya sadii jaartii jaarsasii dhiistee ilmoo isii dhiistee jala wanta jettee uummata kana kun lakkoofsa akka dhufu jirti gadi hin bu'a kun tuqi seeni harkisii. Siifan illee galchi muniiriin afooyin alillaa jechuu barbaada akka dubbii kana afaanii baafannee. Koomenti eenyu jedhe bannaa taasisii kan wal modii karaa koomenti. Aga wanta namni nuti jechaaf qoon obsi jechaaf jedheeni muniiriin subhaan afooyin alillaa. Wal modii karaa koomenti hiika. Amma taraan nagayeera natti fakkaata asli jaarsonni as keessa jiraniyyuu hundi isaaniitu dubbatanii wanti kanaan alallee anillee baay'ee dubbadhu hin jiru kanuma wanti nuti dubbataa turre jaalmilkiin 38 kana keessa birriin 30 baasii ani baase jedhee nu mormaa ture mucattiin immoo baasii kana keessa lakki jaalmilkiin gaafa hiqaa bitee fidu hiqaa isaa kennaafii deemnaa. Oppiniinkii godhaata. Gora kaunti guddaa dubbii warra doktoroota dabarseera jira. Koppilinkii gora kan maa wala gara waan ta'e sammuu hundi keessa yeroo 5 koppilinkii gora ene hojii warri milkiin immoo birrii 38 kana keessa birrii 2,200 isii fi raabiyaan huqubii fudhatanii jiranii waliigalatti birriin 9,000 ta'a tirfiin kennaa kaachi gadafu 30 kana 30 kun immoo birrii kiyya kaanii qaalaa biteenii jedhu. Inni dubbataa ture. Okay, riisitii hiqaa kana ittiin bittan hoo qabdanii gaafa jennuun riisitii kana kukkunnee gannee jedhanii. Inni biraa immoo waraqaa galmi irratti barraa'u gaafa milkiin hiqaa bitu yookaan hagana bite jedhanii kabarreessa san hoo eessa gootan gaafa jennu waraqaa kanallee keessaa kunnee gannee herrega ji'a tokko xumurree jirra. Waan xumurreef akka wal nu harkaa hin dhoofne sababa kanaaf kunnee ganne jedhanii nutillee kan jechootuma isaanii kana laallee okay kun akkuma jirutti haa ta'uuti birrii 30 kana murteessineetuma itti deemne jechuudha 60 gaafa waan kana murteessinu bakka waan Gosa bara siifan. TikTok yoo takka gubate nama dhaabu.
Gaafa waan kana kuma soddoma kana murteessinu kuma soddoma kana nama lamaan addaan naa qoodaa an nama sadii miti miidhama qabaa. Mucattiin tunillee mana kiyya keessa turte. Wajii kana hundaayyuu anatu danda'aa ture. Ani miidhama qabaa nama lamaan naa qoodaa jennaan mucattiilleen kana nurraa fudhatuu diddee bakka amma Ustaz Abu Yahayaan jedhan kanatti arraba bakka jedhan kanallee nuti hunduu bakkuma tokko jirra. Dhugaa rabbumaaf dubbatanii waan kana lakki sirrii malee natti murteessaa jirtanii wanti kun ani miidhama qabaa jedhamee dubbatame malee bakka arraba waan akkan akkas jedhanii nama milkiillee nama arrabte hin jiru. Walumaa galatti bakki dubbiin itti wal didde nama sadiin addaan naa qoodaa fi nama lamaan addaa isinii qoonnaa kanarratti dubbiin didame jechuudha. Erga dubbiin didame bakka jaarsummaa kana gara miidiyaatitti deebisnaa. Nuti asitti hin kakachiisnu namni jedhallee kinoonuma Oromaas keessa jiru kana jechuudha abdii fa'a. Dhumarratti garuu liinkiin cufatee nuti hunduuyyuu irraa baana jechuudha. Inillee hin kaksiisne gara keessanitti deebisne jechuudha. Kanuma. Kiyya waa kiyyaa gaafadha eenyu asli kiyya amma fakkeenyaaf nun arrabsine jettan. Nun arrabsine yoo jedhe afacha. Kijiba nam murtanii ka jedhe nuni kiyya. Ila asirratti wanta ani miidhama asirratti miti kiyya asirratti miti waan asi gaafadhe qofa deebis. Kijiba nam murtanii fudhadhu ka jedhe nuni. Amma godhame. Ila akkana asirratti amma. Jaarsaa tana. Oma deemnu haa geeffannu mi amma jaarsaa jaarsaa. Tajaajila tana tajaajila kumarra qabadha. La waan hin taane walii raguun hin ta'u kaa. Waan hin taane walii raguun hin ta'u bar. Laki ila asirratti asli beetaani sodaa eenyumaayyuu hin qabu. Siigalee abuyaa illee yoo ta'e milkillee yoo ta'e siigalee wanta hin jirre narratti murteessitanii kuma 60 kana awwaan hojjedhee ani fidee miti. Kuma 60 kana keessa wacii kiyyatu jira. Sigale waciin kiyya waan jiru waan hin taane narra murteessaa jirtanii murtee kana nama lamaan hin qoodadhu nama sadii hin qoodadhu malee agara dubbate malee kanaan ala arraba biraan garuu hin dhageenye. Ati hin dhageenye jedhi malee akkas hin jenne itti ragine. Abu Yahya natu dhaqa bakka tana beedhiisa ila kiyya gaafa duraallee waan jedhame nutu keessa jira kaleessa jedhame ammoo sirrii malee natti murtanii odoo hin taane dhara natti murtanii jedha dhara jechuun maal jechuun akkasitti sirreeffamuu qaba. Galatu. Jaarsa saayinii qabatu taatan jechuma hiikanii namiitan jechuun yoo jaarsa onnuma. Alaa kulli haal amma gaafiin kiyya jaarsotaaf gaafiin hin qabu. Maarree kabaatii sadii isinii amane jettanii kama inni isinii amane sanuu yoo irraa fuutan meeti yoo irraan fuudhin hagam amane araftan agaruun takka moo lama moo 10 moo 15 takka lammata yoo kan hin amanin taate lakki waan fiddan fida yoo fedhe warri ollaanillee waan fedhe haa fiduu wajjin dalaganne birrii wacii hojiitti dhume kaan ergee fi jedhee adda baatan immoo akkami. Abuyaya. Kota. Dhufe. Maarree nu gaafatanii maal jenna? Oma dhugaati. Maaltu waan dhugaati? Maarree kana gaafatu na gaafate dhugaa na gaafate. Waan argadhe as kennin jenneeni. Qixxeetti nama sadii addaan nu kutaa jennaaniini murtiinu murteessine didee jennaaniini ta bakka sadii sani mijattii illeeni hagana si argine fudhu jennaan mijattii illeen diddee jennaaniini nuti gartee itti dhiifne dubbii isinit deebifne jechuu. Inni garuu birrii 60 kana bakka sadii naa qoodaa jedhe. Lakki birrii 60 kana mijattii amansiiftanii bakka sadii qoonnaafillee yoo jettani
battala isinii deefnee jirra dubbii ila argitanii maaliif Maarre eh ila wannini takkatti achirra dabalu asli hukuma jahatama kana jaarsummaa irra dhaabannee itti murre malee hayti achi ol taati achi gadi taati jara bira jirti nu akka jaarsummaati waan arganne kana kunoo tana sitti argine kuma jaatama lafa kaayii jenneen kuma jaatama lafa keettan tana ta kuma jaatama lafa keettan tana bakka sadii addaannaa qoodaa lamaaniin isiiyyuu